ashama jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isin jedha qaxaleewwan keenya egaa kabajamtoota keenya irra deebi'ee ta'u informationii oduu ajaa'ibaa yookaan immoo oduu ho'aa isinii dhufeetan jira waan ta'eef isin hunduu jechuudha nuffii tokko malee haga dhumaatti jechuudha akka nu hordoftaniif isin jedha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sanaan duratti warreen chaanaalii kiyyaa haaraa taatan isin hunduu akka subscribe gootanii ta'u akka YouTube Oromoo haaraa akka jajjabeessitanii isin jedha akkasumas immoo information adda addaa oduun ho'aa adda addaa akka isin ga'u jechuudha isin hunduu chaanaalii kan subscribe share like gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu isin jedha egaa kabajamtoota keenya kana dubbii ijootti gaddeebi'uudhaan baay'inaan hordoftoonni keenya karaa WhatsApptiin karaa Imotiin akkasumas immoo karaa Telegramtiin jechuudha information waa'ee Kuwait na gaafatanii turtan waan ta'eef isa kana deebii gahaa isin kenna jechuudha. Hoteela wayii keessan jira egaa uummata baay'eetu nu ilaalaa jira. Yaa rifaatu isin jira anyways and rifatu anyways isa kana jechuu barbaadetanii waa'ee Kuwait ilaalchisee ta'u kabajamtoota keenya haga ammaatti jechuudha wanti haaraan hin jiru garuu akkuma beekamu uummanni baay'een akkasumas immoo dubartoonni baay'ee Kuwait deemuu barbaadanii akkuma beekamu jechuudha garuu akka tasaa ta'eetu jechuudha baay'inaan hin banamne jechuudha garuu immoo didiktiin akkuma beekamu jechuudha informationii ajaa'iba dhugaan isin jedha ejensii adda addaa deemuudhaan jechuudha gadi seenetan isin falafaleetan dhufe jechuudha isin galee especially warreen dhiira taataniif warreen dubara taataniif especially warreen driving license qabdan especially waa'ee manjaa fiqaadii qabdan isin hunduu jechuudha Kuwait deemuu hin dandeessan garuu jechuudha immoo I think torban lama booda jechuudha wanti hunduu hin sirra'a isinittan himaa warreen manjaa fiqaadii qabdan automaatikali dhiira taatan jechuudha deemuu hin dandeessan jechuudha firootawwan kooyi karaa keessatti duwwaa 920 haloo didhaa wanti haaraan maaltu jira naan jechuu hin dandeessan jechuudha so waa'ee dubartiillee ilaalchisee ta'u information torban lama qofa na eegaa torban lamaan booda wanti hunduu ni sirra'a waan ta'eef waa'ee Kuwait ilaalchisee ta'u na gaafachuu hin dandeessan jechuudha akkasumas immoo fakkeenyaaf mindaan isaa hin beektan amma fakkeenyaaf warreen manjaa fiqaadii yookaan immoo driving license manjaa fiqaadiidhaan deeman jechuudha mindaan isaanii kan ji'aa jechuudha dhugaa dubbachuudha haga 100 akka hin seene jechuudha isin galee akkuma beekamu jechuudha qarshiin Kuwait akkuma beekamu jechuudha wuddiidha tokkichi isaa jechuudha haga birrii 200 ta'u aroonno bicha wuddiidha isin hin beektan dubartii baay'een nagaafat dhugaan isin jedha yoom banamaadhaan jechaa jechuudha torban lamaan booda isinitti himaa umaa rakkoon qabu wanta dhugaa ta'e soba tokko malee jechuudha isinitti himaa nama ejensii keessa hojjetu wajjin jechuudha waliigala hundaa xumureetan jira I think torban lama naaf kennaan jira jechuudha isin galee so warreen manjaa fiqaadii qabdan jechuudha tokko bilbila keessa seebii godhaa lama jechuudha karaa telegiraamiti imoti baay'inaan WhatsApp telegiraamidhaan osoo natti haasoftanii baay'ee gaariidhaan yaada isin galee sababni isaatis uummata baay'eetu karaa imootiin natti haasaa waan ta'eef yaada kanaa ilaalchiseetu jechuudha karaa WhatsApp fi telegiraamidhaan haloodhaan jedhaatii na gaafadhaa jechuudha isin galee isa kana jechuudha akkasumas immoo warreen Kuwaitillee hin jira garuu Kuwait Kwaatarillee hin jira garuu gahaa miti dhugaan isin jedhu gahaa miti jechuun maal jechuudha karaa naannoo
Hayaat Addabaabaay kan jedhu Finfinnee dhaqee jechuudha. Isaa wajjin walii galtee uumeen jira garuu hin erginaa jedhan garuu ji'a 3 ji'a 4 tura dhugaan isin jedha. Obboleettiin teenya takka Kuwait jirti garuu Kwaatar jirti. Ishiidha jechuudha torban 2 keessatti torban 3 keessatti hin dhumanaan jedhanii too ji'a 2 akkana jalaa ture jechuudha. So isa kana ilaalchiseetu jechuudha xiqqoonnoodha hin ture jechuudha. Firootawwan kiyya egaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja isin hunduu jechuudha. Information biraallee immoo yoo jiraate jechuudha. Isinifan dabarsee jechuudha. Waa'ee information ho'aa ilaalchisee isa kana jechuudha. Isinitti mun qabaa. Isin jala dhoksuu hin qabu dheetan isinii galee. Isinitti mun qabu wanna jiru isinitti mun qabu. Yaa wanta nagaafatta waan ta'eefu karaa WhatsApp fi email Telegram fi imoodhaan nagaafattanii turtan waa'ee Kuwait isa kana jechuudha. Torban 2 booda hin jira warreen manjaa fi qaadii qabdan just be ready qophaa'atii wannoodhaa yaani waliin asubnaa duwwaa 920177982 kabajamtoota keenya haluunaan jedhaayi nuffi tokko malee bilbila keechan isinifan kaase jechuudha. Akkasumas immoo didaan chaanaalii biraa bittee jirti. Maqaan chaanaalii kiyyaa ilma caalaa amansiisaa jedhama. Maqaa abbaa kiyyaatiin hin bane. So ilma caalaa YouTube ilma caalaa amansiisaa jedhamu kanaan jechuudha. Qaxaleewwan kiyya seenatii subscribe godha garuu maqaan achirra jiru amma maqaa ilma kiyyaatiin ani garuu maqaa abbaa kiyyaatti jijjiiruun barbaade. Naata faamiliidha. Naata faamilii irraa kara ilma caalaa amansiisaatti jijjiiruu wayyamoo naata faamilii wayya. Mee isa kanallee natti maayi isa kana jechuudha. Komentii jalatti isinifan teechisaa naata faamilii yookaan immoo ilma caalaa amansiisaa kan jedhamu seenatii YouTube Oromoo kana jajjabeessa wal bira haa dhaabbannu walitti haa hirkannu jechuudha. Isa kana jechuu barbaaditanii kara subscriberii 21,000 kana qabaa. Ammaan booda jechuudha viidiyoo achirratti isinifan hojjedhe jechuudha. Information adda addaa, comedy adda addaa akkasumas immoo wanta isinif beekumsaaf ta'u wanta fayyaaf ta'u jechuudha isinif dabarsuudhaaf dugda koo hidhadhee dhufee hin jira. Isin immoo nan qaanessinaa jechuu barbaaditanii. Akkasumas immoo obboleettiin teenya takka chaanaalii nurraa bitattee jirti. Almii miidiyaa jedhamti. Obboleettiin teenya tun biyya Arabaa irraa dhufteetoo didhaana guddisiina jajjabeessinaan jettee namoota baay'ee guguddiseetan jira. Ammas immoo nan qaanessita waan ta'eefu obboleettiin teenya tun Almii miidiyaa jedhamti. Chaanaalii isheelleen komentii jalatti isinifan teechisaa seenatii subscribe godhaatoo yookaan immoo description jala seenatii subscribe godhaatii waa'ee mudannoo biyya alaa biyya Arabaa yeroo turte kara waggaa 6-7 kana turte mudannoo baay'ee qabdi waan ta'eef barumsa guddaa irraa argattanii seenatii chaanaalii ishii subscribe gochuu akka hin irraanfanne isiniin jedha. Isa kana didittiin dabbasaa murattee dhuftee jirti. Kana wayyaa akka seexanaa dabbasaa guddisanii deemuun gaarii akka hin taane isin hunduu dabarsitanii jirtanii daa'ima waggaa 13 isiniif ta'ee kan jira akkuma argaa jirtanii isin galee. So kana wayyaa dhugaa dubbachuudhaaf itaalam jechuudha. Dabbasaa kiyyatti baay'ee qanyiste dhugaan isin jedha. Dabbasaan ishii haphii waan ta'eef jechuudha. Dabbasaa kiyyatti hin qanyiste jechuudha. Dabbasaan kiyya dhugaan isin jedha. Lakkooftanii bira hin geessan. Dabbasaan lakkaa'amu sirriidha. Garuu dabbasaan kiyya dabbasaa ajaa'ibaati. Qanyisinaa isinis immoo natti naaree naayi isin galan. Isa kana wanti biraa immoo wanti biraa mee chaanaalii didaa TV kanarratti please na gargaara ijoollee. An normaalii hojii adda addaatiin biiziin ta'e waan ta'eef please seenatii na gargaara. Qaxaleewwan kiyya maal na gargaarta yaadan na gargaara. Viidiyoo akkamii hojjedhu yaada akkamii burqisiisee hojjedhu sammuun kiyya ijoollee barumsaan jechuudha dhiphatee ta'u jechuudha. Dhugaa dubbachuudha rifadheetan jira. Irraa fadheetan jira jechuudha. So yaada naa dhiyeessaa du'a 920177982 haluunaan jedha. Imoodhaan miti namoonni baay'ee imoodhaan natti haasoftan imoodhaan osoo hin ta'in Telegram fi WhatsApp dhaan jechuudha. Isa kana dubbiin teenya har'aa jechuudha. Warreen chaanaalii diditti TV hordoftan isin hunduu jechuudha. Seenatii tima calaasaa subscribe gochaa too ol kakkaasaayii 100 nafsisaa jechuudha. Chaanaalii haaraa bite sanallee seenatii subscribe naa godhaayi. Horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi baay'een isin jaaladha. Waa'ee Kuwait ilaalchisee too
torban lamaan booda isiniin beeksisa akkuma beekamu mindaan isaa kan ji'a jechuun haga 100 hin seene waan ta'eef warreen manjaa fiqaadiin qabdan biireedii karaa keessatiin immoo kaffaltiin isaa meeqa akka ta'e isinitti himaa duwwaa 92779 halluu naan jedha horaa bulaa nagaan naa jedha torban gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jedha.